Akkasitti manni shaadha ruqiyyaa dafee haadha ruqaati yamee as deemiti akka gootu mee kanallee achinarraa kaa'e ammaan kanallee hin barbaaduti kasiin jedhu ammaani akkana ol ba'uu barbaadeeti akkana ol ba'a jedhee beekta ijoolleen takkallee dhufa jirti. Eessa ol baatan? Achi gara Addis Ababaa kan ol ba'e ijoollee anillee baasaboora tokko baafatu hedaa. Ani eessa deemodda? hajjii deema. Rabbi isinii araarame ka ililcha ani gadi ba'e. Keessaa tokko dandeetta maal abbaa? Hajjii deemoddani? Hajjii deema. Isinummaa immoo? Alhamdulillahi rabbil aalamiin maal aga yoomi? Harreetu gaafa baase? Lakki. Anuma. Gaangee dhalee? Namitti maal kana mara sila kana achuma geenne? Illee galuun oolu hin galee ka du'e? Achuma geenneema. Kuma godhe gadhee seera kallee gurguraddoon ajjillee suutuma laalla jennaani amma mee. Hajjii maal? Lakki kutadhee barana. Hajjii bira dhufuu lafa jala zigijjitti xumure amma baasaboora tokkollee si baafna naan jaan ijoolleen achitti si eeyne jette ijoollee yoo gartee baasaboorri si harka gaye yoo suu si xumurra jedhanii awwala ziyaaraa jedhan ziyaaraa jira jedhan ziyaaraa deemee umraa godhee achi immoo deebi'ee gaafa kaane asitti mee haala jiru laallee atillee hin dhayxa. Hin dhayxa atillee. Isinuu dhaqaa karaa baasa. Bara dhufu. Ani waa dhaquu dhabee isin duran dhaqu. Hin dhayxa amma duraan dhaqee mee ilaala biyya san akkaataa keessatti namni isin tuffata ajaartiin hajjii deemtee jaarsi. Okay maal abboo salphina. Anaan hajjite jedhanii isiniin. Balu jechuun hin taatu. Saniif malee ani qaata dhaqa konkolaataa dhaqa ani ijoollee nuna fiddi. Warqiitii ati bal warqii maa. Kidhiisa. Yeroo takka takka. Amma dhuguma. Dhuga. Ani isin aman. Hajjii deemamu. Allahu akbar shakkii takka laa shakka fi. Waggaa meeqaa baranaa hin deema jettanii midhaan. Xiqqoo wayita san beeyta gaflalleedha gandatti illee kunoo waan galee hin beeytami waan sassirre. Asii ol qotilee gurgurtanii asii ol hin deemtanii kara isin fiddan argine birrii sanuu. Amma baasaboorri sun akkasitti irraa dhume bara asaadasuma ammeedha. Baasu miti anuu baasu jedhaadha asaadasuma akkama bara san irraa hafnee baasabooratti asaadaseetumaan borumta ittuma xiicha ijoolleen taachi jirtu. Si qeeballa jette ijoolleen achitti homaa rakkoon hin jiru. Achillee homaan gal. Homaan gal asiqmi waa sitti. Maarree mucaa wajji deemtanii? Asiqmi waa sitti. Maalirraa si galaan achi immoo mucatti shumburee taachiftuun illee dhuftiiree maqaan hin dhiisu. Ajji jalallee naftu sun. Lakki shumbureen asitti maal deemti mituni dool'en. Intalli achi jirti kunoo gaafa deemtu. Maal godhadheen intala siitirra? Gaafa deemtu mirgoon gurgurreefi. Eenyu gurgureefi? Abbaan mirgoon gurgurreefi. Mirgoo isintu gurgureefi? Ani eessaa gurgurorii ka godaanna jiru dhaqii lakkaa yoo barbaadde. Maalaa sabti intalti. Maarree isinaa ooftu? Allakki anko wanni. Isinaa ooftu intala teessan taanaan. Farde kanallee gurgura amma fardoo lamaan keessa sangaan guddichi jiru. Farda akka feetanitti gurgura amma. Isallee gurgura. Qotiyyollee kaan hin gurgura. Qotiyyoo kamii? Gurraacha guddaa amma limaatii kan. Maal gootanii gurgurtan? Hin deemanii calasaa. Mucaan dhiyoo tana hunda anatu isinii fi qabaa maraan jenne. Ijoollee ta'e ijoollee nafti hin qabne. Wanti isinii baasu kaas jiru. Maali baasa? Baasaboortii. Baasaboortiin asaaddasuu qofa sun guyyaa takka. Isinii asaaddasuu bakka rakkoon qabu an farda kiyyarraa waan qabdu qotilee kiyyarraa waan qabdu yoo naan kate saama seeni san itti naa dabalta hajjii godhee du'aa isii godhee bara itti aanu immoo ansi oofa lafa gamaa san baaqelaa taan talbaa taan. Amma isinatti mana kuudhame. Homa takka rakkoon an birri ijoollee. Birriin birrumaa. Hajjiin ka hajjamuu qabeenya ofii qulqulluuni. Ni birata kana maatii ijoollee lakki. Ijoolleen homa biraa na haa gootu. Tana keessa waattu jira. Ijoolleen homa biraa na haa gootu. An ganzaba ijoollee hin barbaadu. Farda kiyyarraa waa qabda. Waa qabda. Farduma kiyyarraa waa qabda. Isintu lafoo deema. Qotiyyoo kiyyarraa waa qabda. Ati kas ilaallatu okkotee fi okkoleeteeti. Qotilee kana. Qotilee na laallata malee. Gara misila akka. Maal anatu yoo marreen hajji malleen hajju umra malleen godhu bakka asii gadi baheetuma asii taasiyaadha qulleef birrii gaggeessas kadhu. Amma akkanatti faallotanii jaarsa kal'oo faallaan ta'ina. An birri gaggeessallee si kadha. Birrii gaggeessallee si haa kadhu takka jedhe sargillee waa dhoofsisaa wayii kennuu ede si haa kadhu. Lammata immoo bakka du'aa bakka cidhaa yoo dhaqallee maal dubbadhu eenyu dubbadhu eenyu irratti murteessu eenyu murteessu si gaafadha bakka bilbilee silkiin dhabin harka. Kasih hafe kana. Bar kasih hafe kana. Itti falatame akkanatti isin dhoggee
Ciniine akka waan ijoollee tan akka sareetitti akkatti ilkaan ciniine guddisee. Baran ijoollee teessii dhiise. Ijoollee teessii dhiise. Ijoolleen teessii haa ergitu birrillee. Uma takka irraa hajaan qabu. Ani takka keessa hijiraa ba'e qabeenya ijoollee keeti. Ijoollee teellee takka keessaa nagante ijoollee natti qartee natti gorsitee muka jala deemta. Ittiin ergina. Barzaafii jala deemta. Ittiin ergina. Koboota jalatti hirkatti ittiin ergina. Maali? Maal isinitti erga reessa gootan birri? Baran siin jedhe ijoolleen teenatti hin erginii bakka ta dhiirallee ta dharallee garuu waan tokko itti galli akiraami itti galli akira darbamtee ijoolleen teetuni guutuun isii wayi waraqaa wayii qabdi biyya darbamtee qeema kana galtiimi kana maal gootu balbala kana akka irra ganne balbala tamii balbala qeeti jallee akka irra ganne takka si wajji admaanatti murte cagas isinirrattu jiguu ka'e maal si wajji admaanatti murte takkittiin isii maqaa mana isii guutuu ana maqaa kiyyaan biti akkitti zoorfattu ilaalame itti fuudhamanuma ijoollee sanittu sijjeefna qorichantuu taatti goone rakkoon hin jiru harka kan kee fuunetti niin hantuunni akkamitti hantuunni maalitti tora liishoo simmintoo manni ijoollee simmintoo dhami amma gurbaan nafii qabu kanafii qabu kiyya sani kaminni kara biraatti qabdanii kiyya hojjetan akkami moo anatu tanatti finiin fide of jala fide moo jaarsana maal jechuu barbaaddaniiti addanaa baasaa dubbiitan kiyya kami keessan kami callisuma caala akkana jettanii maal jechuu feetan arii keessa jirana ba'ar isininuun jenne iyyuu silaan ka jedhu ijoolleen tun xiyyaa miti jechuu barbaaddaniiti moo maal jechuu barbaaddaniiti isinitti dubbadhaa badhiisaa mee kuluu as kenna mee afachu kuluu as kenna ammati ta'ee nuti tun an bishaanuma ta'uu wayya jedheetti lakki an harki kiyya badaa yoo nama dha'e nama an beeyta kamtu keessan meera naa buusii mucaannane bishaan kan buna amma itti bilbila bor itti bilbila ijoollee tanatti hunda isiitu bilbilee huno zabanni dhufe zabanni fide jedhanii mataa keessan fuudhanii haalaalanii ijoollee wajji akkana yasanii eda ini ofiifuu akkana eda geeffatte eda ofiifuu of jala fide lakki geeffatte maarre abbaa amma booda abbaa jedhanii akkasin irratti hin bilbila homa takka rakkoon qabu ayyo homa itti himaanillee harrichoon haada kutte jennaan maal jette maal godhaafee jirtan ofittuu gabaabsite maal gootaniif yoo isaa waa isinii godhan malee maal godhaafee jirtan ishee balbaloota xaxxanii garaagara naan qabeenya jaraa wanti cabarbartan malee maal gootaniif dhabda ila jagas haga lubbuun jiru qanxare nyaadha guutuu isii maal nyaattan gaafaan du'e guutuun isii muka mataa walaa keessa maali jedhana maali gurbaa amma kun jallataan kam akka gurbaa keessatti hime kan duratti dabalu kun amma maa ilaahan akkana abbo rabbii si uume sodaadhu taan irratti bilbili yoo silkii taan qabaatte yookaan nu dhiisi shari'aa online irra jiraachuu keessan argaa raayii quba qabu online irra jiraachuu keessan hin beekan nama beeku yaa obboleessa kiyya lakkoofsi xiqqaawaa bilbila maa kan nuti yaada ittiin fuunu kun illee haara akkasi kaa immaa kabajamu ilmaan oromoo taap sheer koppiliin kinee eessarra jira sila sheerii arbaa sabaatti gana akkasi akkasi San kanatti waan sila ergaa dabarfachuu barbaaddan sana asumatti dabarfattanii namni ofiin isin jala dhufa. Gaafa isin gasti manattan namni isin jala namni deemaaf geemillee si wajjin taphachuuf isinitti ergata. Mana kana keessa dhufa namni haala san malee mana namaa irratti xiyyeeffatinaa yeroo baay'ee mana kana irratti xiyyeeffadha. Mana kana irratti xiyyeeffachuun vaaraaliin mana kanaa ol qaba viidiyoo asirra dalayda waan adda addaa asirra hojjettan hawaasa keessan karaa kanaan qaqqaba waan taateef yeroo baay'ee kan isin irratti xiyyeeffattan namni kudhanillee yoo isin laale mana kana irratti xiyyeeffadhaa isiniin jechuu barbaade itti fufa. Dhugaa keeti ulfaadhu galatoomi boona dhugaa nullee haalli wanni nu yaadnu yeroo baay'ee manuma kenna banna baay'inaan amma mana bakka biraa deemnee hangas wanni jedhaan jirru maaliif yaadni kee kun sirriidhaan nullee nu galee jira irra caalaa xiyyeeffannaanii nuti dhaamsa ka dabarsinu mana namaatiin osoo hin ta'in manuma kenna kanaani hojiin hojjannullee viidiyoon hojjannullee dhaamsi dabarsinullee asumarratti maxxana waan ta'eef namni dhaqee kana hojii nu maxxansine san daawwatu laayif illee dhufee asumatti daawwachuu qabaadha ejjannoon kennallee kanuma. Ulfaadhu galatoomi yaada bareedaa maal ta'ee boonani akkasiiti
Anillee baay'inaan mana namaa kan deebtan hin agarre yaadni isaa akkuma jirutti ta'e anis wani argu wani ragaa ba'u tokko mana namaa kan deebtan hin agarre yaadni isaa sirriidha manuma kana jajjabeessuun waraana akka ba'u gochuun asuma hundoo chaachuusaa bareeduma anillee sanumaan jedhee. Anamma xiqqoo ishee akkuma kanaan durallee isin jedhe beektan hojii keessan nama biraatti fayyadama baay'inaan nama X maal kan jedhu tokko Amaariffaa fi X maal kan jedhu tokko isa biratti baay'inaan laalama. Fakkeenyaaf kan kadeessa gadhiisan jechaadha diraaman suni isa biratti naannoo 58 laalame isin biratti 12 waan akkasii jedha. Hojii keessa nama biraatu irraa fayyadamaa jira jechaadha. Waan sanirratti abdii waan tokko nu hubadhu asirratti amma jalqaba yeroo hojii kana eegallu namoota lama qofa namni hojii keenya kana oliif gadi oofaa ture amma inuma lakkoofsan qabu even TikTok irratti gama YouTube gama Facebook irratti yoo deemtu namoota hedduun nu bira dhufa. Hangama kiyyaa nama 15 argeera asuma irratti maqaa garaagaraa jechuudha. So kan amma namni inumaa maal barbaada beektaa negatiiva barbaada dhiisa mee waan akkasii godhaa osoo jetteeni morka soqaayyu mee amma immoo waan kanan godhina hojii jaraa gadi hin buusina YouTube irratti alaalamuu fi TikTok irratti hin fidina namni akkuma jiru waan sirrii diraamaa kaleessaa gadi hin dhiifne har'a gadhiisi kadheen gaddaa akkuma YouTube irratti upload godheen daqiiqaa 5 booda kukkutee namni hunduu TikTok kanarra oofa garuu anarraa follow hin qabu waan isa ajaa'ibu hangana xibbatii waan akkam akka yaadu bichaa namoota akkasii hunda jala deemuu hin dandeettu hunda jala deemtellee kanallee jechuun hin dandeettu waan ta'eef kan akkasitti hubadhu siin jechuu barbaadetti maaliif nam tokko lama dhaabbiidhaan hojii kana olii gadi oofa osoo ta'eeti akkasii namoonni jalqaba keessan dubbifnee namoonni illee dubbisanii dhaabanii yoo gadhiisanii liinkii kaa'aa turan jiru gaafuma akkas jechuu eegarreellaan namni akka jiruun hojicha wanni godhe okay hojicha jaalatanii haa maxxanfatan haa jennu ni arga akkuma ati jette 100 kalaalame jira TikTokii akkaawuntii nama biraa irratti okay haa laalamuuf tokko linkii kennan kaa'u yookiin maqaa YouTube kennatuun beeku yookiin subscribe irraan qabu dhaqee YouTube irraa gabbuusami subscribe irraan qabu yookiin TikTok kanarraa follow hin qabu kallattiin nuti fayyadamnu wayitu inumaa akkam fayyadamne barbaada namoonni akkasii jechuudha namoota akkanaa gaa nuti saniif jecha hojiiwwan hin dhiifnu hojichi itti fufa qabsoon gara fuulduraati jechuu barbaadetti akkasii mee share copy link taaptaap godhaa share godhaa namarratti takkaaffaa akka fadhaa isin goonu. Rakkoon qabu kanaa rakkoon qabu wanta amma isin jettan kun akkuma jirutti ta'ee namni follow isin hin goone foo gabbuusitee maal jechuus yoo barbaachisan viidiyoo gaafa asirra maxxansitanii hidhuu dandeessan akka inni illee gadi buufne YouTube irratti illee hidhuu dandeessan asirratti illee hidhuu dandeessan namni tokko yoo fedha keessanii taate malee akka namni duutu share hin goone gochuu ni dandeessan gabbuusuu akka namni gadi buusuu hin dandeenye godhuu ni dandeessanii jechuudha rakkoon qabu. Ammoo namoota akkasiisan ammoo malli godhanillee ni jira yeroo viidiyoo gadhiistan namni sun yoo viidiyoo yeroo 2-3 sin jalaa gadi buuse himannaa rabbanuu ni dandeessan boodanii gaafa inni gabbuusuudhaaf kaampaaniin adabuu danda'a kun rakkoon qabu karaan itti ofirraa baasan karaa hedduutu jira waan taateef namni yoo jaalatillee jaalalli akka qaba dhugaadha namni jaalachuun haa ta'u malee tokkoffaa beeksisa wajjin dalaguu nama kana fooloo godhaachaa maqaa nama sanii dha'uun nama kana karaa kanaan jajjabeessaa jecha viidiyoo isaa wajjin maxxansuun rakkoo qabatillee fooloo si taasisaa nama kanallee beekuun akka nama ofii dalagee maqaa ittiin moggaafattee waan namni ittiin laffee waan namni ittiin ifaajee sanuu biyya Itoophiyaa keessa ta'anii fideen akkas gochuun haraama wallaahi laziim. YouTube ifaa irraa gabbuusa YouTube illee hidha akka namni tokko gabbuusuu hin dandeenye akka qofa namni qofa seenee ilaalu godhaa malee hidhaaf irraa yeroo gadhiistan sanii yoo barbaachisaa ta'e sa'aatii booda dabarsitanii erga inni ilaalameen booda irraa hiikuu dandeessan. Asirratti illee gaafa maxxanse yoo xiqqaate sa'aatii tokkoof hidha akka namni gadi buusuu hin dandeenye. Haa dura viidiyoon keessan laallamu kallattii saniin itti fayyadama namni faayidaa miidiyaa kana baruun gaariidha amma reef gara miidiyaa kanaa dhufaa jettan dhugaadha wanti martuu isiniif haaraya kanaa rakkoon qabu keessaa wal dubbifnaan information walii kennina ammaaf hundi keessan dhuga qabaadha fooloo godhaadha warri ammaa fooloo irraa hin qabne namni 600 kun sheer illee godhaa abbaan ruqiyyaati faati ruqiyyaa mee qoosaa isaanii san nu agarsiisa yoo jettan. Akkasii boona amma fakkeenya fo'aatu jira asirratti kan YouTube hidhuun hin danda'amu. Tarii yoo kallattii biraatiin beekte keessan akkuma jette waliin haasa'uu dandeenya. Kan YouTube hidhuu hin dandeettu akka namni download hin goone. TikTok illee akka asirratti duty hin goonee fi akka direct illee asirraa gadi hin buufne gochuu hin dandeetta. Hidhuun hin danda'ama. Garuu Google Chrome keessa seenetti namni asiin koppii godhee linkii jechuun Google Chrome dhaqee achirraa watermarkii buusuu danda'a.
Kanaafuu tarii kallattii biraatiin haalli gaa teknooloojii kun babal'aa waan ta'eef karaa garaagaraatiin beekaa namni akkasitti hubannoo qabaatte keessan yoo dubbifte gaariidha. Yoo si dubbisa. Ispeeshaalii ka yuutuubii ka tiktookii viidiyoo daqiiqaa 3-4 maal sambar yuutuub irra guutumatti daawunlood godhaniit paartiidhaan warra gadhiisu jira. Kanaafiyyuu akkasitti san keessan si dubbisa. Rakkoon qabu yoo malli wayii jiraate yaada kanallee kan qaamne beeyaman dhugaa garaa nama nyaata maaliif isin baadiyyaa keessa deemtanii humna keessan baastanii maallaqa keessan baastanii yoo xiqqaate hawaasa barsiisaa bashannansiisaa hojii hojjechuun akkuma jiru ta'e isinis bu'aa barbaadu bu'aa argachuu qabdu. Sanumaaf kan isin hin jenne oduu namni hojii keessan jajjabeesse kan ofiitti ittiin beekamuudhaaf dadhabbii keessanitti beekamtii argachuudhaaf yookiin dadhabbii keessanirraa bu'aa argachuudhaaf baasuurra oduu isinuma jajjabeesse gaariidha. Akkas ta'uu qaba namnis akkasitti hubatuu qaba waanuma jiruuf yaada kana isin kennine jabaadha waa hundaa'u. Asirratti nu argaa asirratti bilbilamee yaaki maal hayyamee amma kun maal jedhamu asirra nu laalaa asiin nutti bilbila kunummaa nu bar keessan dalagaa nama dhoorgudha. Kun ija tokko jaalala ta'uu danda'a maaltu beekamu. Amma dongorri kiyya siimii tanas keessaa baasee daataa waayifaayi hidhuudha yeroo seennu malee akkasiiti hundaafuyyuu rakkoo miti jaalalas ta'u. Naannoo keessanitti argamu. Safarikoomii yoo argame daataa safarikoomiidhaan fayyadamaa naannoo keessa irratti. No, tele nu okeyda. Tele nu miyami. Tele nu okeyda. Amma mee namni mooraalii namaa haasaa jidduu naasee namuume qoosaa keessan takka lama nuuf jedha. Rakkoo miti qoosaa miti bartee wannummaan ajaa'ibaatu as ciisaa gadi yaanee asirratti gaa shimee kottume maaluma godhuu jiran. Akkasiiti maal sila maalati naqaa jirti achi baatee wanni keessa naasaaf afaan nagoba naqiyal rabbi nate mee beelofne nyaannee walitti dachaa nuuree akkana taate eenyutu eenyu gadiimi malabo shari'aa akkasii hizbiin amma hizbiin si barbaada. Of si haa godhan achi deema abbo.